Abu Bakar Musa leenca itu humbannaa ajjeesanii waraabessi nyaate dargiitu ajjeese. Abu Bakar Musa Sheikh Bakri Saphaloo warri kun warra ijaajjee ilmaan haraamuutiin mormee qubee isin har'a jettan kana qubee isin akka har'a qoosaatti barattan kana nuyi halkan dukkana keessa dhokannee baran akka inni ifatti ba'uu fi warra akka Abu Bakar Musa fa'itu warra akka Sheikh Bakri Saphaloo fa'itu lubbuu isaanii kenne. Qubee amma jettan kana Dr. Hayilee Fidaa ammayyuu Waaqayyo lubbuu isaa lafa qabbanaa haa kaa'u. Hayilee Fidaatu qubee kana fidala isaa akkamitti katabu isa jedhe kitaaba hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhu baasee ittiin katabamuun calqabame. Sana dura immoo abbaan gammachiisfaa Oneesimoos Nasiib fidala Habashaatiini jechaan fidala Saabaatiini katabaat turan. So afaan Oromoo aadaan Oromoo bu'aa baay'ee keessa darbee as ga'e. Bara Haile Sillaaseetiif bara dargii namni katabbii afaan Oromoo wajjin qabame hin du'a. Daaluu Baqulee Saamunaan akka Qaabatoo ilmaan Arsii waggaa 3 qubee afaan Oromoo wajjin qabamtan jedhanii kofalee irraa qabanii gobbatti waggaa 3 hidhaman. Qubee afaan Oromoo wajjin qabamtanii duwwaadhaaf. Daaluu Baqulee har'a lubbuun jira. Saamunaa Dhaqqaboo lafanni jiru hin beeku. Ijoollee Arsii, leenca Arsii, ijoollee qubee afaan Oromoo dhoksitee bara Abu Bakar Musa sana halkan dukkana keessa warra barsiisaa turedha warri kun. Warra akka Phexros Jaarraa, warra akka Ashannaa fi Waddeessoo, warra Waddeessoo Jaarraa, leenci ilmaan Arsii, warri Utaawayyuu wal'aansootti hin qabee Ashannaa fi Waddeessoo jaarsa waggaa 70 torban 3 garafan. Nuyi kana sodaannee bara dargiitiif bara Haile Sillaasee waan katabne qubee waan katabne dhoossinee qaaliidhaan mataatti qabannee ulfaataan Dr. Nagaasoon addana jiru bara 64 Dambidolloo irratti akka itti nafxanyaan Oromoo irraa lafa fudhate walaloodhaan diraamaan dhiyaate. Diraamaa sana kan katabe ana ture. Yeroo amaartichi gaafa sana afaan Oromoon beeku, Oromoon afaan Amaaraan beeku, yeroo waliin makanii dubbatan lafti kun lafuma abbaa saatii kan inni abaabayyuudhaan irra ture nafxanyaan dhufe. Lafti kun Hazaaree ጀምረው ይኸው ከኒኮቲ ትእዛዝ አምጥቻለሁ አች ጉባሳና ከሀገር ግዛቲ ሁለተኛ አትድረስ የምቦዮ ጀቷሞ ይግባኝ ፉቴ ደርቢቲ ሙጉቲ ጀዳል ኦሮሞን ስላው አፋና ማራም ቤኩ ማልታቴ ነምቾ ከንዱቢ በርባዱ ለፋ አባ ኬኛ ማሳ ጆሌ ኬኛ ሳሙፍ ከኑጋዱ Gorgisiin sodaattuu kan jal'ina yaaddu jedhaan gorgisii waaqa isaaniiti jechuudha ga'ee.